Walwaraansi guddaa waboo fi mootummaa gidduutti kan takka mudate hin beekne meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa jiraachuun himamee jira. Ajajaan waraana raayyaa ittisa biyyattii kan lafoo dhihaa ammoo Jeneraal Geetaachoo Guddinaa luka tokkoon dhaabbachaa jira. Humni ABO shanii gama lixaatti kumoota kurnaa nu lolaa jira jechuudhaan giddu galeessatti yoo iyyatan, giddu galeessa godina Shawaa lixaa fi Shawaa bahaa keessattis lolli ulfaataan deemaa jiraachuun kan himame. Ajajaa giddu galeessaa kan raayyaa ittisa biyyattiitti Leetanaal Jeneraal Zawuduu Balaay ammoo humni ABO shanii guddaan mooraalee waraana biyyattii hedduu irratti ammoo aleellaa raawwataa jira jechuudhaan fiildi maarshaalichatti ammoo kan dubbatan. Walwaraansa jabaa yeroo ammaan tana deemaa jiru kanaaf humni raayyaa ittisa biyyattii lafoodha. Humna qilleensa Itoophiyaadhaa deeggarsa gaafachuun kan dhagahame ammoo keessattuu gama lixaatti waraanni keenya kumoota hedduudhaan booji'amuudhaaf deema jechuudhaanis yeroonii fi Jeneraal Geetaachoo Guddinaa gaafatanitti humna kumaandoo Riippaabilikaan Gaardii ammoo fiildi maarshaal Birhaanuu Juulaa lixa Oromiyaatti ni ergina jedhanii Leetanaal Jeneraal Shumaa Abdataa waliin mari'atanis Geetaachoo Guddinaadha. Har'aan tana rookeetiiwwan hedduun dhukaafamaa jiru. Helikooftara dabalatee akkasuma jeettiiwwan rukutamuu malan humna lafoo barbaanna jechuudhaanis ammoo gaafachuun dhagahamee jira. Waboon akkuma jedhe kan takkaatee hin beekne gochuuf hin jira jechuun kan dhaadate. Guyyaa tokkoon dura har'aan tana lola guddaa giddu galeessaa fi lixatti gaggeessaa jiraachuunsaa himamee jira. Wal waraansichi meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa akka jiru kan himame ammoo kaambii raayyaa ittisa biyyattii hoomachootis haleelamuun dhagahamee jira. Kaambicha keessatti konkolaataalee waraanaa oraalii dabalatee tankoonni lamas barbadeeffamuun kan dhagahame. Lola guddaa giddu galeessa godina Shawaa lixaa Adaa Bargaatti deemaa jiruun ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota mootummaa dhibboota hedduutti lakkaa'aman barbadeesseen jira jedha. Kana malees wal waraansichi jabaachuudhaan godina Baashaggar zoonii Harsadee dabalatee godina Baashaggar aanaa Fantaallee fi Baashaggar aanaa Boosaat keessattis meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa jira. Bahuma Shaggar kana ammoo lafoota hedduu kanneen akka aanaa Liibaan Cuqqaalaa keessattis lolli guddaan deemaa jiraachuun kan dhagahame. Godina Kibba Bahaa aanaa Jaajuu keessattis wal waraansi meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa jiraachuun himamee jira. Lola guddaa yeroo ammaan tana baname kanaan ammoo ajajoonni olaanoo raayyaa ittisa biyyattiidha haala akkanaa kana takka argine hin beeknu. Waraanni bilisummaa Oromoodha meeshaalee gurguddoon tarkaanfii fudhataa jira kan jedhan ammoo raayyaan ittisa biyyattii lafoota hedduutti marfamaa jiraachuudhaa fi humni qilleensaa birmachuu akka qabu ammoo kan gaafatanis. Jiddu galeessattis ammoo humni qilleensaa qaqqabu akka qabu Leetanaal Jeneraal Zawuduu Balaay kan gaafatan. Humni qilleensaa giddu galeessa keessatti haleellaa akka raawwatu ammoo muummee Abiyyi Ahmad Jeneraal Yilmaa Mardaasaatti kan dubbatan ta'uu yoo himamu. Wal waraansa amma deemaa jiru kanaan biyyattiin muddama jabduu keessa galtee jiraachuunis dhagahamee jira. Waboon rookeetiiwwan danuu fayyadamuudhaan baasuqaalee hedduun tankiilee dabalatee buufataalee waraanaa akkasuma ammoo konkolaatota hedduu barbadeessuudhaan meeshaalee gurguddoo hedduu isaanii humnoota mootummaarra booji'aa jiraachuunis ammoo kan dhagahame. Wal waraansi kun guyyaa har'aan tanaa diirama kan jalqabe ammoo bifa addateen gaggeeffamaa jiraachuu fi dhukaasni meeshaalee gurguddootis dhagahamaa jiraachuun himamee jira. Lola yeroo ammaan tanaa adeemaa jiru kanaan ammoo ajajaa giddu galeessaa kan ta'an Jeneraal Zawuduu Balaay lolicha akkaan ulfaataa ta'uu isaanii dubbachuudhaa fi ajajaa dhihaa kan ta'an ammoo Jeneraal Geetaachoo Guddinaa luka tokkoon dhaabbachaa jira luka kaaniin baqachuuf jechuudhaan humna deeggarsaa akka gaafatanii fi Leetanaal Jeneraal Shumaa Abdataadha ammoo humni isaanii qophiirra akka jiru. Riippaabilikaan Gaardii giddu galeessaa fi lixatti ni bobbaafna jedhanis ammoo lolichootoon dhaabbatiin itti fufee akka jiruu fi haala kanaan dura hin beekamne keessa galuu Oromiyaan yeroo ammaatti himamaa jira. Wal waraansa deemaa jiru kanaan ammoo gidiraa argaa kan jiru ammas ummata jedhamaa jira. Fedhii nagaa kan hin qabne mootummaadha. Gara marii araara marsaa sadaffaatti yoom deemama jechuudhaan yeroo gaafatamaa turetti ammoo ABO shanee giddu galeessaa waliin araaramne waboon giddu galeessaa galaa jira jechuudhaan walii galtee nagaa mallatteessuu beeksise. Garuu kun Oromiyaatti ammas ibiddi haaraan qabatee jira kan jedhan maddeen. Lola jabaa yeroo ammaan tana deemaa jiru
kana mootummaan muddama jabaa keessa galee jiraachuu maddeen keenya keessoo waraana mootummaatis nuun gahaniiru. Naannoo Oromiyaatti hangaawotaa fi qaamoleen nageenyaa daa'immanii fi dhukkubsattoota sammuu dabalatee namoota hedduu fadhii isaanii malee leenjii raayyaa ittisa biyyaatiif jecha qabuu isaanii Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaadha ibse. Kanarratti ammoo xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadis torban sadiin dura maqaa raayyaa ittisa biyyaa seentan jedhuun dargaggoonni humnaan guuramaa akka jiranii fi ilmaan isaanii baraaruudhaaf maatiin isaanii maallaqa guddaa immoo akka kafalchiifamu jiru barreesseen ture kan jedhan jarri mootummaa dubbii sobaa akka ta'etti amma waakkatanii ture. Amma kunoo dhugaa ta'uu dhaabbanni qaama mootummaa ta'e kunis saaxilee jira jedhan Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaadha. Daa'imman dabalatee namoota ulaagaa raayyaa ittisa biyyattiitiin alaa humnaan ammoo kan qabaman gadhiisisuudhaaf maatiin maallaqa guddaa akka kafalan aanga'ootaan dirqisiifamu komishinichi qorannoo gaggeesse mirkaneessu gabaasa baase keessatti ibsee jira. Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaadha. Sadaasa 13 hanga sadaasa 29 bara 2024tti urtuuwwan tursiisaa miseensota leenjii raayyaa ittisa biyyaatiif qophaa'an magaalota akka Adaamaa, Bishooftuu, Jimmaa fi Shaashamannetti argaman keessatti daawwannaa taasisee akka jiru kan beeksise. Namoota iddoowwan tursiisaa kanneen keessa jiran maatii akkasumas dhaabbilee milishaa fi poolisii dabalatee aanga'oota mootummaa sadarkaa naannoorra hanga ammoo gandaa jiran dubbisuudhaa fi gabaasicha ammoo qopheessuus kan ibse. Magaalota komishinichi qorannoo keessatti gaggeesse keessaa tokko kan taate ammoo Shaashamannetti daa'imman umrii 18 gadi ta'an gara leenjii waraanaa galtu jedhamanii ammoo galma tursiisaa keessa akka galan taasifamu mirkaneessee jira. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad kaleessa qaama mootummaadhaa kan ta'e Komishinii Mirgoota Namummaa dubbisan qoratee dhugaa ta'u mirkaneessee jira kan jedhan daa'imman waggaa 11 hamma gameessa abbaa maatii umriinsaa 43tti humnaan qabanii mooratti ammoo akka naqaman ifoomsee jira jedhan. Gama waraanaa ergamuurraa of hambisuudhaaf ammoo birrii 20,000 hanga 100,000 kafalamaa jira. Kunis ammoo akka deemaa jiru mirkaneeffatee jira. Har'a hojjarri mootummaa maal jedhu laata kan jedhan soba hin barreessinu dhara hin dubbannu kan jedhan obbo Jawaar Mohammad yakkootaa fi sarbamiinsa mirgaa naannoo keessanitti ammoo raawwataman ragaa qabatamaa waliin nuuf eeraa kan jedhan nuti ammoo ragaa dabalataatiin mirkaneessinee saaxiluu cimsinee itti fufna jechuudhaanis asirratti ammoo biltsiginnaan salphoo ta'u kan qeeqan obbo Jawaar Mohammad. Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa magaalaa Shaashamanneetti namoota 32 ta'an kanneen ammoo galma tursiisaa tokko keessa turan keessaa 14 daa'imman umriin isaanii 15 hanga 16 kan ta'e tokko ammoo daa'ima ganna 11 ta'u komishinichi ammoo mirkaneessuu ibsee jira. Daa'imman iddoo tursiisaa kana keessa jiran keessaa 2 mana barumsaatti yeroo galaa turan ammoo uffata mana barnootaa yuunifoormii isaanii waliin qabamanii ammoo 7 oliif kan tursiifaman ta'us ibsee jira. Namoota umriin isaanii 18 ta'anis fedhii isaanii malee miseensota milishaa fi poolisiitiin ammoo kan qabaman kan keessaa ammoo gariin isaanii bakka hojiitti yeroo galan ammoo kan qabaman ta'uu ibsanii jiru. Miseensonni milishaa tokko namoota kanneen humnaan erga qabanii booda gadhiisuudhaaf maallaqa hedduu gaafachaa kan turan akka ta'es eeree jira komishinichi. Taateen kun ammoo keessattuu magaalaa Adaamaatti bal'ina mul'achuus ibsee jira. Magaalaa Adaamaa keessatti namoota haala kanaan qabaman ammoo gadhiisisuudhaaf maallaqa hanga birrii 100,000 gaafatamaa ture kan jedhan. Kanas ammoo maatii namoota kanneen irraa odeeffachuu ibsee jira. Komishinichi aanga'oota biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa akkasumas aanga'oota magaalaa Jimmaa fi Shaashamannee dubbisee rakkoon kun jiraachuu amanuu fi tarkaanfii fudhachuudhaaf ammoo waadaa galuu isaanii gabaasicha keessatti eeree jira. Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa magaalota Shaashamannee fi Jimmatti ammoo marii aanga'oota waliin taasifameen daa'imman 8 fi nama dhukkubsataa sammuu tokko dabalatee namoota seeraa fi ammoo ulaagaa raayyaa ittisa biyyaatiin alaa qabaman 36 gadhiisisuu ibsee jira. Kana malees
ammoo komishinichi qaamolee bulchiinsaa fi nageenya naannichaa daa'imman dabalatee namoota seeraan ala qaban akkasumas maallaqni akka kafalamu ammoo dirqisiisan irratti qorannoon gaggeeffame itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u hubachiisee jira. Naannoo Oromiyaa magaalota hedduu keessatti taateen namoota fedhii isaanii malee humnoota nageenya mootummaatiin ammoo ukkaanfamanii gara leenjii waraanaatti ammoo ergamuu fi gadhiisisuudhaaf maallaqa gaafatuun hammaachuu kanaan dura ammoo gabaafamaa kan ture. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa sadaasa 15 bara 2024 baaseen humnoonni nageenya mootummaa gocha maallaqaaf nama ukkaamsuu keessatti hirmaachuu tamsaasuun olola ammoo bu'uura hin qabnee fi maqa balleessi jechuudhaanis kuffisee ture. Har'a kunoo akkatti salphatee maallaqaaf nama butuudhaa fi nama ulaagaan guutiin maraataa qabu akkasuma daa'immaanis ammoo butanii waraanatti erguun jira jechuudhaan komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaatti saaxileera.